Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aallee biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii 5 biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib shee laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan shee laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti caqasaa isiniin jenna. Guyyaa har'aa immoo karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalatiin biyyoonni kun qannasanii jiru jechuudha. Irri caalli biyyoonni irra caalu garuu akkuma kaleechatti jiru jechuudha. Karaa itooblaakmaarketiin biyyoota 20 kana keessa biyyoonni kun akkuma kaleetti jiru. Biyyoonni kun immoo qannasanii jiru jechuudha. Qannasan gaafan jedhu saantiiba 5, saantiiba 6, saantiiba 7 kan qannasee jira jechuudha. Karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankiidhaan guyyaa guyyaadhaan baankii qaqqajareen qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa kalee baankii kan birooti, guyyaa har'aa immoo baankii 5 jechuudha. Guyyaa boruu immoo kan biraati jechuudha. Akkasittan qaqqajaree dhufa qabadhee dhufa. Karaa itooblaakmaarketiin garuu biyyootuma 20 kanaan qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa hundayyuu jechuudha. Maaliif itooblaakmaarketii dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaadha samoona kana malee guyyaatti siyaatitti duraan garaagarummaa qaba jechuudha. Hin jijjiirrama utuma sana onlaayinii irra jiru inni een qaqqajaruu jechuudha. Karaa baankiitiin garuu dhaabbataadha jechuudha. Yookaan torban lama yookaan ji'aatti qaqqajaramaa jechuudha. Malee dhaabbata akka itooblaakmaarketii guyyaatti siyaatitti hin qaqqajaramu jechuudha. Karaa baankiitiin jechaadha. Garaagarummaa qabu jechuudha. Hamma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiiba 68. Akkasuma Ameerikaan doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii 5 birrii 100 fi birrii 38 fi saantiiba 96. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiiba 45. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii 5 birrii 90 fi saantiiba 88. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 3 fi saantiiba 96. Hoomarri haalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 20 fi saantiiba 74. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiiba 01. Akkasuma Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii 5 birrii 34 fi saantiiba 23. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiiba 09. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii 5 birrii 33 fi saantiiba 52. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 28 fi saantiiba 52. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 29 fi saantiiba 16. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 28 fi saantiiba 14. Chaayinaa yuwaan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiiba 51. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 17 fi saantiiba 42. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii 5 birrii 100 fi birrii 87 fi saantiiba 59. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiiba 03. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa
karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 19 Swiss firaankiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi saantiba 40 Kuronnaan tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 83 Turkii liireen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 95 Egyptian paawundiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 33 Yemen rihaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67 Israa'el shekeliin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 48 kan itti aanu hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57 egaa gabaabumatti karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Keessattuu warroonni madabadaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Lebneen irree biriin biyya sanii paawundii jedhamaa jechuudha. Paawundoota keessa immoo paawundiin Beerut yookaan Lebneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Salphumatti fakkeenyaaf birrii Yemen guyyaarraa 0 saantiba 67 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaan illee guyyaarraa 0 saantiba 57 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Biriin Beerut illee akkasii jechuudha. Biriin Beerut paawundiin biyya sanii xiqqoo akka birii Yemenii fi birii Paakistaanii jechuudha. Kanaafuu isinillee birii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irra baay'ee jira. Ani fakkeenyaaf doolaara 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheetanan jira jechuudha. Kana keessa kan fudhattasin Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruutii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Doolaaronni baay'ee jira. Doolaarota keessa garuu akkuma jedhe Ameerikaa doolaarii irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 68 irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo ergattan baankii dashaniin yoo ergattan jechaadha immoo baankota keessaa jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii jechaadha. Keessattuu guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 96 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Kan Beerutti paawundiin biyya sanaa hin ta'u. Akkuma jedhe paawundiin baay'ee xiqqoodha waan ta'eef jechaadha. Beerut kan Joordaanii jechaadha. Joordaanii immoo garuu biriin Joordaanii jechuudha. Diinaarri Joordaanii doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Guddaadha baay'ee doolaarii Ameerikaa hin caala biriin Joordaanii jechuudha. Diinaarri biyya sanii haa ta'uyyuu malee waliigalteedha jechuudha. Waliigaltee daldaltoota biyya keenyaa fi kan achiiti jechuudha. Isaan mana waliigalanii doolaariidha waliigalan malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Waliigaltee daldaltoota irratti hundaa'a waan ta'eef kanaafuu isinirree akkuma jedhe doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarii keessa immoo Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Kanarratti warroonni Joordaanii jechuudha. Joordaanii haala hojjetti jirtanii jechuudha. Mana madaabiin alaa jechuudha. Warroonni mana madaabii garuu dhaabbataa warroonni mana madaabii jiran Ameerikaa doolaariidha. Garuu immoo kan ala jiran warroonni ala jirtanii diinaara fudhachuu maltu jechaadha. Diinaara yoo fudhattan immoo diinaara sana dura dubbadheeni jechuudha. Diinaara fakkeenyaaf guyyaa har'aa Joordaan diinaara tokko birrii 200 fi birrii 28 fi saantiba 14 jechuudha. Kanaan irra eeggattu jechuudha warroonni ala jirtan. Tarii warroonni ala jirtan yoo diinaara fudhattanii diinaara isaanii dura dubbadheen isaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootti walitti deemnutti nagaa ta'a.